Ashamarka fuune dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isin dhiyeessaa ture, har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan afaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Lammaa Guyyaa. Lammaan Guyyaa artistii Oromoo suuraa kaasuudhaan beekamu yoo ta'u, magaalaa Bishooftuu keessatti mana hojii isaa kan itti agarsiisu kan Galaarii Aartii Afrikaa jedhamu qaba. Artistii Lammaan Guyyaa bara 1928 godina Shawaa Bahaa Aanaa Aadaa Liiban bakka Dalloo jedhamutti dhalate. Maatiin isaa qonnaan bultoota waan turaniif Lammaan hojii qonnaatiif maatii isaa gargaaraa guddate. Lammaan hojii qonnaa cinatti namoota naannawaa ogummaa meeshaalee qonnaa kanneen akka noohee, horodaa fi waanjoo hojjetan xiyyeeffannoon ilaalaa ture. Akkasumas namoota naannawaa isaaniitti ogummaa meeshaalee adda addaa supheeraa hojjetan argaa guddate. Lammaan daa'imummaa isaatiin ogummaa namoota naannawaa ilaalaa waan guddateef bocaa fi fakkiilee adda addaa mukaa fi supheeraa hojjechuun eegale. Namoonnis waan inni kalaqu kana ilaaluudhaan eegale. Namoonnis waan inni kalaqu kana ilaaluu baay'ee waan dinqisiifataniif abbaa isaa mana barumsaa akka galchu gorsan. Lammaan ogummaa naannawa isaatti baraterraa kan ka'uudhaan barattootaa fi yookaan dinqisiifattoota baay'ee guddifachaa deemuun yeroo umriin isaa waggaa 17 ga'u ammoo carraa mana barumsaa seenuu argate. Mana barnootaa keessattis dhimma fakkii kaasuu fi barnoota qaburraa kan ka'e barattootaa fi barsiisotaan baay'ee dinqisiifamaa ture. Haala kanaan barattoota hanga kutaa 7tti bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti mana barnootaa Bishooftuu sadarkaa lammaffaatti yeroo sana Liiban Dingil jedhamutti baratee ture. Yeroo sana kutaa 7ffaan akka sadarkaa olaanaatti waan ilaalamuuf ogummaa barsiisummaaf akka leenjuuf gara dhaabbata leenjii barsiisota Adaamaatti ergame. Haa ta'u malee leenjii kana fedhii isaa waan hin turreef Bishooftuutti deebi'uudhaan bocaa fi fakkii garaagaraa bifa nama hawwatuun kaasuu fi bocuu itti fufe. Boca kana Lammaan yeroo sana boca keessaa tokkoffaa boca xiyyaaraatiin bocni xiyyaaraa kanas mukaa fi abjaadii irraa hojjechuun gara humna qilleensa Itoophiyaa geesse. Namoonni boca kana baay'ee waan jaalachuu irraa kan ka'e bulchaa humna qilleensa Itoophiyaa agarsiisan. Bulchaan humna qilleensaa boca xiyyaaraa sanatti hedduu waan gammadeef nama kana hojjete akka dhiyeessaniif ajaje. Yeroo wal argan ogummaa Lammaa dinqisiifachuun gara fuulduraatti maal barachuu akka barbaadu gaafate. Lammaanis humna qilleensa Itoophiyaa keessa seenee barachuu barbaada jedheen ibseef. Bulchiinsi akka baratu waan eeyyameef Lammaan humna qilleensa Itoophiyaa seenee barachuu eegale. Humna qilleensaa keessattis leenjii meeshaalee waraanaa gama xiyyaaraatiin hiikuu fi suphuu waggaa 5 leenjifamuun eebbifame. Ogummaa ittiin eebbifame namoota leenjii isaa ture artistii Lammaa hojii isaa idilee Asmarattis osoo hojjetu ogummaa fakkii kaasuun artistoota biyya Xaaliyaanii irra caalatti barate. Sana boodas fakkiilee garaagaraa kaasuun bara 1950 Asmaratti daawwannaaf dhiyeesse. Sanarraa ka'uudhaan beekamaa dhufe. Haa ta'u malee sirna yeroo sanaa dhibbaan guddaa waan tureef uummatarraa ga'aa ture isaas yaaddessaa ture. Kanarraa kan ka'e hojii aartii isaatiin mormii isaa ibsaa ture. Fakkeenyaaf fakkii adurree aanan jiksitee hantuuta ishee bira jirus dhiistee foon qottirraa baasuuf yaaltu kaasuun ibseeti. Qondaaltonni mootummaa yeroo sanii hojii isaa balaaleffachuun yeroodhuma sana hojii mootummaa akka dhaabu taasisan. Gara artist Lammaa duubatti osoo hin deebiin hojii fakkii kaasuu kutannoon itti fufe. Jireenya isaa haala gaariin geggeessaa jalqabe. Ogummaa isaa beekamtii guddaa argachuu irraa kan ka'e biyyoota addunyaa kanneen akka Awustiraaliyaa, Siwiidin, Yuunaayitid Kingdom, Naayijeeriyaa, Keeniyaa fi Senegaal keessatti hojii isaa daawwannaaf dhiyeesse danda'eera. Agarsiisa fakkiilee boca adda addaa dhiyeessuun kana irraa galii guddaa argate. Artist Lammaan magaalaa Bishooftuu keessatti gaaleerii aartii Afrikaa jedhamu baneera.
Gaalerii kana keessattis bakkeelee mimmiidhagoo kanneen akka mukaa, gogaa, balaa rifeensaa, beelloo dootaa fi kan kana fakkaatan irraa bocamu yookaan kaafamu. Baay'eetu argama. Keessattuu fakkiilee adda addaa Oromoo agarsiisan qalbii nama boojan namoonni biyya keessaa fi alaa daawwannaaf gara gaalarii deemuun daawwatu. Kanas ni bitatu. Kakka'umsaa fi ogummaa dhalootaa har'aa dhaalchisuuf qaburraa kan ka'e walumaa galatti artistoonni Lammaan daa'ima isaatiif muuxannoo isaa qabachiisuurraa ogummaa fakkii kaasuu fi leenjisamuu akka hojjetan mootummatti humna qilleensaa Itoophiyaa keessatti baroota dheeraaf tajaajilaa tureera. Humna addaa caalaa ammoo aartiin Oromoo gama fakkiitiin guddisuu keessatti gahee guddaa taphateera. Gumaacha inni guddina aartiif taasisuu kan mataa isaa bira darbee uummata biyya isaa fi addunyaa irratti illee xiyyeeffannoo argachuun bu'aa guddaa buusee jira. Seenaa hedduun garaa nama nyaatudha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Kan isin dhiyeesse Areerii Kadir. Amma duguguuf yaa'u